لا من نام مدة تنا من دم أبا بالبادن متى والغرغلة والله هنا ناسا أبا بالبادن متى والغرغلة مبارك نعمت ويا هداتي كافتني ما نقول ما استي جنيس بلاتنا كشتني أنا نما أجندة نقولتني تلا أول باتني وادو باتني ولا كيسن نجير ويا هداتي أبا بالبادن يقول فلتي أن جيمر عمله وان توك واي ما نقول ما رامبي يولن دامي ولا تنبوس أيومله إن رأس mana kooti nam tokko beellamattu mana tani nama kuma lama qabatanii wala rabsaa turan itti dawaamanii itti dagalchanii ka'anii deebi'anii yaa mubaarak hadhaa kaaftanii wal falaxaa nam tokko mana kootti dhufte irratti nimina nan laallatu waa'een akkana baguma kunnaa dhume مبارك تكتي شرنا كذي تديرو محمد بقى جالس جواي شرنا كذي تديرو Sindura Mubarak to nark se aja jarsuma di se ture ani wonni yeccu warwadu kero fi samira yeccu sontane jarsuma eddu lalle yeccu to ka ganda amali mali faida takan ka duga sininja mali ana ri intale takai wali na so ne lafu mariamno intala hararge yani bale hararge wal janat jalle hararge intala sam fidatte bale ana na fidatte wal janat janatte wonni fidde yinjurtu ana bi isin oroma wali kamu oromola ufne wal janat janne gafa addal fitanne lo la jal kamu ibnu oromo gudun kamu kesan fitatta kesan fita oromo wonni gati finnu finjuru gafa wal jalan ko ba nama to tane intala ir gafa mo wallo ibnu oromo gudun baratame jira waggaa sadii ofishan ja oromoo irratti jaarsummaa malaalaa jaarsummaa kan dhiisu mana waliin qabnee jaarsummaa laalaa yoo waliin namni waliin dhiisu maaliif jaarsummaa baratee wal arrabsaa oolaa jechuudha kanaaf asirratti haadhaan biyya gurguddoo jirraa miti uummata keenya eega biyyaa ba'an daa'imaan warri Itoophiyaa jiruu akkasii gabrummaa keessa jiraata rakkoo keessa jiraata takkaa jaarsummaa Itoophiyaa irraa laalamtu takkaa argitanii jirti jirtu biyya faranjiitii fi biyya arabaa kanneenii fi biyyoota adda addaa keessa Afrikaa keessa jaarsummaa laalama mana Itoophiyaa keessa jaarsummaa Oromoo laallattu sooshaal miidiyaa irratti hin jirtu namni waliin tuqu nagaa wal kabajaa nuti maaltu nutti buufteeti haadhi isuuwwan kana keessaa baanu qeerroo atillee Samiira akka dandeettee nama keessa dhorgan sirra godhee arrabu qeerroo atillee irraa dhorgan nullee qabee gara qeerroo godhanillee qabee kun jedhamu argee isaaniin jedhamu. Undai warra hijra kasamira wala mubarak warra bira kasamira wala rabsan warra sanille dubarto sanille wala kidati arfan wala injati sa dubitan aba shemira amaru sanda gette bomal jinjet uya amma zamona kada ajanda ganda namni sinjala daga udi argen daga udi arsin daga udi bale daga udi jimma daga udi ajanda da botu du feje da bon ganda kam dugo da bon jetu kanafi anita da mana kan video kan ne raga fitawo Samira tambis ujatti dumma jette afwan jette gesiteje afwan jette gesita Samira afwan jette ihoma jette inni wonni baasu jiru atilleen baasu waan qabdu umate raaje tukisa achira dhaabadhu hedduu galatooma qeerroo galatoomi Samira atillee galatooma sirra jettu galatooma dubbita qabi taasifaran waan biraa jalaan fidaan deemin Samira yoo inni situ mubarak ko jaarsota sirra jirtu himat yoo qeerroo atillee la ilaha illallah muhammad rasulullah atillee wala kana akkasii bakka alumatti mana diigiitu ummata kana sirra gadduuti fi beenii kitaaba utuman indi gamni dhaggeeffadhaa la waa'ee geemaatii fi warra geemana taphachiisoo kiimmoo warra taaphaaf naa osoo hin taane warra ajandaa mudhiidhaa gadi dhaggeeffachuu dhufaarudha harki jaaraan saachuudha guyyaa hadhaati kaase mudhiidhaa gadhiisaati mormaa ol walirraa kutee mana kootti maanguddummaan hin eeyyamamu yoo dandeessan akkuma kana bareedanii 700 kaleessa faachuudha nama 700 I am sorry nama 700 naan teessanu gargaarsa irratti garuu amma yoo danda'ame akka namni kafalee galu godheen gargaarsa ummataa godha mi'a wallahi nan gubadhe nama 700 gurbaa dhaggeeffadhu nama 700 isinin taajjabe dhugaan sitti isinin taajjabe obboleessa keenya maal maqaan isaa Mu'aaz Moomaa jettan ka haadha obboleettii obboleessa ilma addeeraa bakkatti 2016 yaadattu yoo ta'e bishaan Xaaliyaanii kanatti jala haadha
jalaa dhumatan jechuudha. OMN intervii godhee ture. Abbaa koo na hambisaa jedhe. Rabbii jedhaa Oromoo. Galaana na nyaate. Rakkoo hamaa keessan ture. Ibsaa abbaa jaalalaa wajjin jechuudha. Fidee galaanatu haadha koo narraa nyaate. Galaanatu obboleessa kiyya. Maatii guutuu narraa nyaate. Kanan qabu tokkitti abbaa kootiiti. Oromoo rabbii jedhaa na hambisaa kalee lammantu fiiltee jedhee dhufee kadhataa ture. Birrii 1,000 namni kenneef hin jiru. Soorettitu torbeen $100 dhibba erga jetteeni asirra bu'aa ture. Nama 700 na be'an. Sini galee nama 700 na be'an. Wanna kana irratti na haasa'amuu qaba. Yookaan miskiina fideen dhufu yookaan miskiinni dhufee waa kadhatee akkamitti dhaba. Gargaarsa dalatee midhaamin Oromoon iddanuudha. Maaloo gargaarsa dalatee maa? Oromoon 7,800 kan galeessa taa'e afaan Oromoo Tigriffaa miti Amaariffaa miti afaan Oromoo laasaa. Ajandaa guddiidhaa gadi jibaa kana booddee mana koo keema taphaddeen ani siif morma gay kumaa kun baadhatu namni hin deemne yookaan keema taphaddeen akkuma turii akka yeroo jiifaa orfaa giiftiidhaa kennanu cufadheen irraa ba'a. maa nama yaamte ati maa nama yaamu si barbaachisu eeggadda ubikeetti si argee ture ani dhugaa si himaati ani abbaan barbaade waan fedhaa jedhu wanni atimmaan waan akkanaatti jira jettee maxxansitee namni waan akkanaa akka jaallatu hin beektaati. Wanti ati waamuu barbaachisee maali dhiibirratti? Beekaa waame. Kun balleessaa kee ture balleessaa yeroo ji'a tokko ni jira raftu ta'an ji'a tokko jechuudha. Maaliif uummanni keenya nama 7,000 ajandaa haati fireendiin lama daabboo walii ergee ilaaluu irratti hirmaatee yeroo rakkataan tokko keessattuu mucaan akka kaleessa dhufee haadha isaa galaana Meeditiraaniyaanitti dhabee OMN irratti Oromoo hin argin hin jiru. Yeroo hadhooftu sana yeroo namni nagayin illee kootaa dhagaa jechuu qabdaati. Namni nagayin illee kootaa liifi dhagaa akka jechuun barbaachisaadha. Dhugaa yoo dhufan. Okay. Jedheera. Ammas booris istaanis koyilu bakka dogoggoretti. Ayyee qolaa bakka dogoggoretti dogootu hin deemin dogoggorti naan jedhe. Intala dubaraati. Tokkoffaa nama 4 wal fixaa jira. Tokko jedhe. Lammaffaa viidiyoo hoggaa 3 dura dogoggoraan isa ta'u beekaas haa ta'u ilu hoggaa 3 dura isiin dogoggoraanis ta'e beekaas ta'e waraabdee itti ergite lafa kaa'atanii erga mucaan bultii qabattee olii gadi geessan dubartii tokko obboleettii kooti haadha kooti namarraa dubbatu hin qabdu feesbuukii irratti dhiirri mesenjera keessaan jechuudha. Ka namni mesenjera walii irratti hin ergine hin jiru. Dhiirri meeqa saaxilamee dhageessanii dhiirri meeqa saaxilamee mesenjeraan viidiyoon isaa walii ergamee hiriyoonni keenya dhufeen daluun viidiyoon jalaa gadi ba'ee nam tokko irraan dubbanne ilaalamee callisame warri mesenjera qabu of taasisabaa. Ka dubartii tokko viidiyoo sanuu kana mata 3 olii gadi oofifamee jennaananii maaliif waa'een dubartii bineensa gootanii fiisitu jechuun fide ammas taanaan dhiirti dubartii viidiyoo waraabee ergisiisee maallaqa gaafata taanaan itti gaafatamaan ala. Kamallaqa hin jenne ani kamallaqa hin jenne kamallaqa hin jenne ani fakkeenyaaf kan mucattii kuni viidiyoon eega bahee viidiyoon suni misenjeraan namni olii ergaara wannummaan nama waamanii namni 7,800 dhaga'uun barbaachisee maalidhaa jedhee si gaafadhe. Ajandichi wanni nu barbaannee fi mucaan birii 500 gaafatamti tokkoffaa hin qabdu jireenya kan biraa eegaltee jirti abbaa manatti ergame viidiyoo sun. Okay. Egalee kanaafan beekaatan fidee qileedhaa kana booddeeyyuu nama 7,000 barbaada kana booddee dhiirri tokko dubartii tokko viidiyootti ergitee jennaan taa'ee hoggaa 2-3 taa'ee jireenya sii jeeqa taanaan maallaqa gaafata taanaan waliin qilee seenu wanni dhiirri dubartii viidiyoo waraabsee ka'e dubartiin maraatuu miti ofiin viidiyoo bantee waraabdee dhiiratti ergitu. Irri wal dhiifama naa godha ana dabalate irri kakannee rabbi aafiyaa koo qabu rabbi maal koo qabu viidiyoo fi waa tokko himni namatti darbu qurciinaa godhane kakannee viidiyoo shamarran ergaa baafna. Viidiyoo baafnee viidiyoo sana yoo argachuu waa guddaadhaa oo maali kan maallaqa gaafachuu ammas taanaan boris taanaan ajandaa kooti eenyu nu sodaadhu sheekiin qeesiin bilook na
فيديو را باتيكي مالك غافنان وبا إن بدو دبرتي سون بيرسونس فوجين بدا نمني فيديو ورابسس أنا ما فيديو تايو يكن شبراني أرجعان دبرتي تيرا كن كيسان غافن إيه نشوارا بيجري نبرا غومالي نما ميكا كوكي كابيجرا نما ميكا كوكي كابيجرا ديري فيديو فانتا بولي نبيدا إفتاني نبيدا دبرتين مراتو ميتي يوتيوبي رنكانده تيكتوكي رنكانده ورابده إرجيتي ملكا سيتي يولا غابات الله كانان إيه نيرو ننجل بيفتشيسو ملكا سيتي كامسي ورابده أنا أقول أبدي نتي بكيناف ملك سيتي كام سي ورا أبدي نارجت فيديو كنا كامه بكبر برادي مثلاً إيرتي كوبادو برتي سوني وي دورتي بيا ربا منا مونتي أنا مو فيديو إيري ورا سون إنيوني أنا ما فيديو شمر رأيله بلاقي هوندا ديمه كي سالتيركي وبلتيكو إنيو كافا سلا شورا بسيرة كافا تانجر يو إسين أبالو جت أبالو سون دفعه وجي فوكسا بكا أما فوك والفوكسي سون رجلا إيري سونس ولين فوكسا ماله إنافو نما كم تربنا علينا شفتا جول شمرني فيديو رابس ساتلامه الله أمس أنا وانا نسيجي موبي ويان نسيجي يان نسيجي فيديو وانا بربادي نما كم تربنا نمني فيديو ورابس سوني ساتلامودا بكا ولا بكا أنا سانسينغا بني فيديو نوراني بيجي رامي فيديو نوراني فيديو بيجي إني باسمه سال إيش مجال سالفتي مجال سالفتي إيرا إيرا بسات لمو كبابان أن أودي بتاعه جدار أني لا فيديو سلا سات لو بربادي نرجع فتو فيديو بيجي يا فيديو بس إيجا بيجي راتي نمني بس نبغى ريتي ونمالي بيرتي نمني كم تربا كوتا يلامي وامو ما برباجي سيجي بقى بوليسو كذي بتو كبارة لدي نامي تشون برامو كبا بقى كان كان بودي لك شمرك فيديو مجا إيريو فركان كم نمراسا إيريو فركان كم نه يوم مسنجرا كجران كبان نكو إيري مسنجرا ولي إركي فوتو سي فيسبوك يربوتني سالبسني أني مو فيسبوك يربين دبته نما كم سدي بوي رب تكتوك يرتي نما كم تربان إدي تكشونا كم تربان تامسون كم تربان سورا كنا سورا غربا نما كم تربان تامتيرجيرا garanti tiga tahun mas anak pelat akka iri cipok kisu barbadetan karena model iri tak shamarran video jara matan satanan messengeran oligat di matanan rabbin nabilan genyan hindi suan shamarran tiga badde wali kilese su barbadetan bakka aha shamarran tiga kitati acu matabu no ino jot iri ciso jipok kisa amma video sudah kami tidak mana beta surah qur'an atmat kami tidak mana lama tali kilese raro kana kun enyuru rana do enyuru rana do undando lafa amman kan daga ni le ko tu daga yi jechu barka tare mu be kan no ko daga jechu barka tare akka shiftari tiya du tiya da tusin akka shiftari tiya do tugo bani akka warina gade video shamarrani wala tikabatani video sadde no ba taru jira bolesu video ko sadde no ba taru jira erge shamarrani fidi malaka yosi o bolesu dubai dara gesa Dubai gara gesa numudanno qabna mutanno tiqabna wan kanatti an Facebook irratti taki Facebook ko warmo samariti jala galidal hattume kasat dame jira agese shamarran video ka basani intergani kidi berri mega wat ntari toko hada ko ko mana ke midirti rabbi jeri jenna ma sagale ojinam base rabbi atiko mana ke midirti na yo amma birricha hada ke jeri kitana naner kide video ke matasa sila warada jadi itu malah kok kita be rafudat dia bisnis neben wan kana ini cala mutan nuti kawan iri shamarani ra malah video yang rafudatu finyo tikatera malah anyata kan fokus ini nih shamaran sana kofa inu ma yudi rono boleh tikap dan hada kap dan oji ko kana jaje besu kap sabab ni samali video tu koyo be boleh ke sakota membale workite samaya raga dimbude Sangke sa kutu mite fulan video do martito ko ala terkite bakka beratar ga matanan an video sana hoji waliti matang fame messenger yo wali ergineo sigale ra jechko an video jarri dira gandumma je chutti gandumma meti ko dira do martiko de gandumma kan jene video warri dira shamarani ti matata sura messenger wali ergan sana jarri na wali batter kan yo lumiti ani mona ma kuma torbata ma kataba be lamati fide nama kana kan video kana wara be jede awara dula ko pida hinda mata e ye nda mata iri ma kawo fi ekati
duute dhiirri duutee maqaa of eeggatti maqaa dubartii nyaachuu barbaaddi fudhaa kana eenyu keenya iyyuu viidiyoo dubartii yeroo nu eeggame way eenyu inni waraabse maannoo iftaan mubaarak illee walaa miira keessa ajabas laa edukoo wanni jechuu barbaade no anamma dubbii kee deeggara maaliif deeggaramee wanni jettu qabanni jechuudha viidiyoon dubartii qofti maa ba'aa ka jennu kan dhiiraallee numa jiraa jechuudha namni dhagaa dhiira irratti intala mul'isee osoo ka ishiin argisiisee deemu jiru intalleellee hin dhuftee kan dhiiraa osoo arginu hin deemu jechuudha marti wal arganii jira tokko eegabee kuun illee ni jiraa jechuudha walii dhufisan malee yoo wal kabajanii garuu wanni jechuu barbaadu kan dargaggummaatti dogoggoruu ni jira warroonni qara viidiyoo argattan hello dokumentarii sii kennan asaartu hojiidhaan isa garsa hoolaan kun jechuudha hoolaan kun intalli abbaa yaalchifti abbaan muka jala ciisa footoo abbaa siniin fidaama abbaan intalaa muka jala ciisa miskiina fakkaatama kun hoolaan nama iyyuu fakkaatu baalek jiraachaan jechuudha nama fakkaatu birrii 300 guyyaa lamaan dura ergisifate ilaali waan inni godhe intala harkaa viidiyoo baase immoo qoy isin agarsiisa waa hunda qoshaa daabboon taabtaabii bichaa miti qarshiillee qabdi ila waan itti hojjete ilaali siiras dhiisii dhugoo mataan koo nagaa miti ilaali maal jedhee barreessee beekta himuudhaan atis kan keenaa wara ergeeraan kansaa wasaka yoon sin baasin abbaan kun adlachine ilaali atis kan keenaa ergi rabbii naa waraabi jedha ergi adaraa laali koo maa lubbuu koo adaraa natti hin jabaatin silaa na diddee anis sin dhossu minaamin ashqaabaatiin amma kun jiraacha achumaan viidiyoo harkaa fudhate akka viidiyoo sana bira ga'e hin beeku 300 achumaan an funyaan qabe waa'ee nama 7,000 sana na dhaga'u adaraa rabbii jedhii na satani hin sataru birriin galeera waraqata ergaa dhufee uummatarratti dhiifama gaafata shiftaa dhiirota 10 jecha wanni dubartoonni tasaaqaqaa jiraatan ofiin jiru alaamaa koo kaayyoo abbaan deeggara waa tokko gochuu hin danda'u dhiisee deema namni natti mufatu hundi warra viidiyoo shamarranii malee jiraachuu hin dandeenye warra viidiyoo shamarraniitiin maallaqa nyaatu hin mufata warra nagaa garuu bultii isaa jaallatu haadha manaa isaa jaallatu haadha isaa jaallatu tokko wanni mufachiisu hin jiru kunoo ragaa wajjin an deemaan kun hattuun amma rabbii jedhaati amma nama fakkaatu yeroo abaaba baate miskiina fakkaatee taa'u laala ilaama kun waan nama mubaarak yeroo laalalu waan dubartiidha duu fakkaata miti mubaarak boontuullee rafu Lumeel tokko dhaamsitti dhaamadha mubaarak qeerroollee naa rafu jarri adeemtu ajandaa kana barbaaddan ta'uutanii ijoolleetu miira keessa gottee haru dandeettii isaan adeemanii kuyiin qeerroo geggeessaanii ilaalchi adeeman isaan haa bayan galatooma ulfaadha namoonni kuma addi biqilaa kuni Alamaya irraa kaasee iluu irraa kaasee qeerroo atiillee qeerroo Oromoo giftara Oromoo nuute inshallah rabbi giftara Oromoo bal'aa rabbi si haa godhu isaa irratti galtee yaada ta'uu lama nama dhaquusi isaa giseenuu fooloo nu godhi gurbaa Eertiraa halkanii guyyaa ijana jaamsaa yeroo sana hiriyaa Idrisii wajjin taphata gaafa 30 amaanaa keessan waan dandeessan yoo dadhabdan taataabiidhuma illee isaa giseenuu duuka nu dhaabadhaa isiniin jenna isin jaallanna ana jandaa qottaruufaa amma gurbaa ammaa kana nan fidaafan inshallah gurbaa ammaa nan fidaa himataan hin barakkataan dhiifama gaafata dubartoota. Meeqa sibira jira bubee viidiyoon nama meeqa sibira Abundi si fincaala ofitti fincaate tabboleessoo rabbii sodaadhu nan dide rabbii sodaadhu viidiyoo koo nan baadhu guddaan isaa Diasporaan jira. maallaqa akka barbaade sii kenna rabbii jedhi viidiyoo kiyyan baasin jennaan tis jedheen rabbii jedhette kanatti kunoo barreeffama sinii bira dhaqee kii maddee nan ofitti alba'ee ofitti fincaa'e ofitti fincaa'e Assalamu alaikum jedhee WhatsApp isa dubbisu ofitti alba'e faandoon Mubee nama kuma solaataan akkasii ta'eef wala diaspora wala jinni hin beekan nama biyyuu wala shamarranii sibira jira. keessa jiraa jenna yes Qabamee jira. irra guddaa dhiira daasaporaati shamarran daasaporaa keessa jiru waa'ee maalii miti walumaa galatti hattuudha dhiirri dhaggeeffadha dhiirri akka dhiiraatti of kabajee
akkuma obboleettii isaa haadha isaa hin jaallataniif bareechee jaallata obboleettiif haadha abbaa hin jibba abbaaf obboleessa hin jibba jechuu koo miti garuu ilaalcha obboleettii fi haadha isaatii qabu adda akka sanatti dubartii namaa ilaalee hin jiraatu namni kun torbanatti bucata namnu bareera kana booddee akka feesbuukii irratti nama kuma 70 fa'aa fideen warra shamarran viidiyoo shamarran kuni dhugaa rabbii dubbanna yoo jenne yoo aqlii yaayyaatan dadeeggaruu qabu. Shamarran kuni amma viidiyoo calliftee dhuma maraatu taate waraabdee namatti argisiisete boo'ee imimmaan rabbii jedhi an akkana du'eera waan obsanaa ta'u minaamin jedhee irkaa baafatee yeroo ka'e fidi birri. Waan hoggaa sadii nyaate kennaa jira. Hin kennas nan kennisiisas. Humnatti qaba. Mubaarak waan nan jedhu amma fakkeenyaaf daabboon adda deemtee jiru sooshaal miidiyaa kanarratti. Nuti amma ati waan nuti godhuu qabdu daabboo sanitti meeshaa tokko. Igala muuziqaa akkasitti wal kabajaa. Akkame qabaa kan deengada wanta nama kuma torbaatoo jedhe kanaaf. Igala muuziqaa daabboo adda deemtu meeshaan soqamu. Maallaqaan dararamaa jirtu sodaachifamaa jirtu. Akkasitti wal kabajaa jechuudha. Eenyu viidiyoo kee kan waraab. Meeshaan illee qabame. Kama gaallaa baawura kan beekta meeshaan daabboon takka wayita baatu meeshaalee hin jiran dhufata malee meeshaan sun daabboo sanii soqamee namni sun ka gabbaasu sun salphatuu qabaa jechuudha dhiiraa sun. Kanala akkanan jedhedha. Qabamuu qaba. Namichi sun qabamuu qabaa jechuudha daabboo baasee meeshaa ofii dho'isu suni meeshaan sun illee yoo qabame namni wal kabajaa deema. Dubartoota keenya suni dhagaa warri meeshaan keessan ala jiru isoo umrii dargaggummaatii. Dogoggortan warri asii achi kana booda of eeggadha. Biyya sadaffaa waamadha nama sadaffaa jira qabsiisu. Wallahi waa isin jedhu of eeggu. Wallahi osoo akkana viidiyoon gabba'u amma achi Keenya waa tokko taasisabean. Uummanni keenya miskiina. Uummanni tiktookii keessattuu baay'ee miskiina. Dhugaa keeti hidhuun nattafan. Yoo anaaf hidhuu wal falmaa jiraanne sangaan hin dhalaa yoo jedhe hidhuun. Dhugaa keeti jedhama. Lakkii sangaan hin dhalu hindaaqqoo sangaa dhala yoo jedhe dhugaa keeti hin jedhin akkana. Iddoo hundatti dhugaa namaan kennina. Falmina falmii keenya irratti bakka dhugaatti dhugaa sirrii nama tokko kenna nama lamaa dhugaan hin kennamu. Nama wal falmu lamaa dhugaan hin kennamu. Tokkumaaf kennamu. Amma waslaataa tokko mana banatee sheenatti godhasa. Mana banatee arrabsaa suuraa koo gaddeebise sheenatti godha. Intala durbaa nama kuma torbaatti mul'ise. Hin dhufte qabu taana. Anatu barbaade jette. Natu barbaade viidiyoo ba'ee jette dhugaasiiti. Eeyyaa baatu. Mubaarak kan inni gadi baase. Mubaarak intala dubaraa nama kuma torbaatti kan inni baase. Karahaasiitiin, uffatasiitiin qaama guutuudhaan kabajaan baase. Dhageessee aqlii qaban. Ati immoo kan mana banattee Mubaarak intala warran lakkiina warranne footoon sii feesbuukii irra guute. TikTok irra guute isin agandicha hoggaa tokko tachi butuuf turtan guyyaa tokko tasin irraa kute. Dhageessanii namni balleesse nama mesenjeraa walii erge yoo xiqqaate nama 30 ottuudhaa erge anaa viidocha. Suuraansi nama 1000 poosti godhamaan kam inni dhokotu gaa maal dhossu barbaaddanii erge footoosii duniyaa waliin geessanii mee namni footoosii hin argin jira kam inni viidiyoodhaan dhuftee. Hin argine wallahi diyaaspooraan meeshaa takkan argu. La meeshaa miti. Facebook irratti maxxansanii mucaa saqqan ibsi. Mucaa of ajjeesuu qabsiisanii maal jedhu wayyoo salphanneerra hundinuu kunoo. Example Facebook koo kunoo. Hordoftoota kuma dhibbame kan qaba miti. Akkanatu goone ilaalle footoo si argita. Si galee footoo si guuteera. Maali hundinuu posti godhee muudiitti qabata. Akka waan obboleettii hin qabne akka waan haadha hin qabne. Salphanneerra jedha maxxanse maatii qabdi mucaan kun haadha qabdi mucaan kun abbaa qabdi obboleessa qabdi addeerran qabdi ganda qabdi fira qabdi gosa qabdi salphanneerra hammam gaa minaamin maal hammam gaa dubartiidhaan illee jedhamuyyuu kanneen gaddee torbeedhaa asitti dhiirri tokko kan hundi keenya beennu gurmuutti baadhatee kan taa'u hammam gaa jettanitti maal abbaa keessanii sana olii gadi dhiyoofin moo bineensa goota dubartii kan isin barbaadanu halkani dubartii kan isin barbaadanu halkani wal beenne Mubaarak gaafii. Ana namni warri TikTokii tarii namni tataa. Gaafii qabu. Warri TikTokii keessatti namni isaa hojii koo keessa naafaa
Gurmutti baatee deemu qabi. Kan deebi'a. Feesbuukii warratti an hojii hojjedhu hundinuu hin beeka. Takka boqonnaa bishaan waan jedhu mubaarak. Ni seenuu nan gubadhe. Ko daabboon bahe maaliin bahe warri diyaaspoora lola malee takka meeshaan arginu. Bakka kan arginu Obboleessoo. Gaala paawar argite beektamu. Obboleessoo diyaaspooraatti hin argine. Diyaaspooraatti hin argine. Kan diyaaspooraa hin argine. Yoo barbaade diyaasporaan diimokiraasii jedha. Isin yoo gochuu mirga qabdu isin obboleessoo ni malee. Isin yoo barbaade karaa irratti gochuu mirga qabdu karaa irratti wal ciibsuu mirga qabdu akka barbaade. Mubee kaadhaa bilbilaalee gila kahaati dhukkubeeni mujattinaa dhagaa onnoo jechuun birrii gaafate san asweertuu gaadhi dhiisin san. Sanimmaa. Wallaahi sirrii boran fidaa fayyaa boran fidaa jira ajandaa boriiti ganaan viidiyoo hojjedhe rafa haadha dhukkubee mana yaalaa jirti waraqaa riifanii waraqaa qabdi waamee qabdi rabbii jedhe haadha koo dhukkubaa jira ji'a saddeet gabbarti ji'a saddeet guutuu maallaqa ergisiifate viidiyoo ergisiifate booda haadha kootii kun maallaqa kana erga maadaamii kaabulee liqeeffadhee si erganna lamatti tokko filadhu haadha keetti viidiyoo keetti filadhu wallaahi wabillaahi barreeffama isaa jira wasa kan kanaamaa jira akkamitti isin poliis yeroo waa hayaannu viidiyoo si keessaan ergaa viidiyoo dubartii keessaan walii ergaa viidiyoo qullaa isin jirtu utuu kan obboleettii kee ta'e viidiyooti gootachumaan naasuudhaan obboleettii kee gatiin taane viidiyoo si keessaan walii ergaa mucaan uffattee dibattee dhiqattee teessee dhuftee jiiphaa horiittan viidiyoo koo ergee jiiphaa horiin hojii salphachuu qaba jechuusi maali badiin natti maakan maali badiin yoo dhiiratti gandummaa galtanii dhiira yaaduu taate malee viidiyoo si qullaa keessaan walii ergaa mucaan uffattee dhiqattee dibattee ummata koo nan dogoggoree dhageessanii ummata koo nan dogoggoree garuu namni viidiyoo kiyya immoo narkaa baasee na waraabsise jiiphaa horiidha yoo jette awwaarradde amma nama maraachaa rumaa inni maaliif dhiirichi maqaan badaa ani immoo maal hojjetaa jira abbaa kaagan jiqilee seenuu qaba nama kuma torbaa miti kuma torbaa tamarratti mul'isa Fakkeenya na fudhatin. Fakkeenya na fudhatin. Fakkeenya na fudhatin. gargaara meera abbaa kaan jiru abbaa kaan darbii abbaa kaan nambara tokko Ini wallahi an maaltu isin bira dhafe dan ko Facebook irratti fixee keetanii isin bira dhufe isin ko ati maal goote amma na kana ajaa'ibsiisu ani dhugamaan kanaa tokko kan birrii irraa nyaatu sodaachise Oromoon fakkeenyaaf nama Itoophiyaa yoo jiraate fakkeenyaaf Ameerikaa yoo jiraate nama takka irraa sodaachise yoo jira seeraan gala ilaahilu Itoophiyaa illee yoo jiraate seeraan ilaahilu nama meeqa laale nama 1,100 jechuun Facebook irratti bataam kabbaarnu nama 1,100 gaafa san nama 1,700 nama 1,100 tulaale gammadee na beeka ana hojii koo Facebook irratti gatii na beeku nan matichi gammadee fudhata maaliif an hattoota warra kanaa fi isaa ture dubartiin lafaa kaatee viidiyoo waraabdee dhiiratti ergitu kan waraabsee ergisiise nyun dhiira dirqama dhiirri waraabsisee ergisiise kun waliin qilee seenuu qabaadha kaayyoon kun bakka kanammoo na dura kana si dura dhaabanne ana akka mataa kiyyaatti hin dhaabanne dhiira meeshaa yoo bahee meeshatti meeshaa soqii siin jedha akka mataa kiyyaatti meeshaan addatti kan dhaqee waraabee jettanu dhaqee waraabne kan dhaqee waraabsise miskiin tittii laphee tokkitti qabdu adara obboleessan qabdu deemimmaan buusee maal inni kun ala baate waziyyaa jedhee maal nan fidhan viidiyoo hunda isaa tokko wallaahi tu tiktookiin naa eeyyame tokkoon keetii akkati lammata dubartitti dawwaltee amantee naasofne si godha dhageesse anaa wajjin lolli keessa jechuudha warri Facebook irratti wal beennu biloo keessa hirtanuu asittis biloo kamtu us jedhaa dhaggeeffadha namoonni dubartii viidiyoo waraabsitanii maallaqa nyaatan dhiifamaa wajjin maallaqa jaraa deebisaafi ante meeshaan ala hin jiru warra tiktook irra jiru kun martu hundi keessan warri maallaqa shamarranii maqaa viidiyootiin irraa nyaatan deebisaa maqaatiyyuu miti kan maqaatiyyuu dhiifama gaafataa maallaqa si deebisaafi namummaan lafarra deemu kunuyyuu viidiyoon isaa ala jira abbaa kaa jiru jedhan abbaa kaa mana isaatti galuu danda'a ofii hin jiru viidiyoo ala hin jiru nanaafsina mannatachu wallaahi nanaafsina gaaffitaa nanaafatachu kanatti gaafatanii kaatan Dondo gaafatamaan isin Salam alaikum. Mangistiku
sanillee ofirratti qabadheen ni dideen leenca zihanna kana godhi kayitii dhuma sirbi kayitii maal godhi naan jedha. No, I will not do that. Leenca kee qabadhu deem. Maal godhe gaafa nalii waliin taphadhu geema kudhamee akkasuma adabsiisee 350 alii hin beekne irratti buusee habashaa dabarnamni kun. Geema mana rammee keessa dheessanii nyaatu dandeessanii viidiyoo gaafisanii jechuudha. Siin fichisiisa hoomloosiin si godhan je'een. Jabduu ta'a hojjabeessi. Daasee kabiraa maaliin fixuu barbaade maaliin jechuu barbaade qeerroo. Ati rasuula rabbiin caaltu na keessaa bahuu dideen jedhan isitu dubbii qabbaneessaa amma dubbiin sirra jira. Tole osuma hin beeku maal jettan kana yoo qabaattellee jechuudha. Rabbi si satara. Rabbi ijoollee kee qabda silaati ijoolleen jaamataa achii qabdu ta'anii hin beeku anaa dannoon. Ani waa'ee keeraa dubbachuullee hin fedhu. Ijoolluma keetiif maatii keetiif jedhi obboleettii haadha kee si dhalteef jedhiitii kabaja keetiif. Isii dagadhu Samiiraa dagadhu. Ifii kee jedhi maatii kee jedhiitii afoofi jedhi keessa kee. Ati raftee bulaan jirtu bar annin beeka wallahi raftee bulaan jirtu. Akkati raftee bultuu fi afoon alillaa jedhi cufi wanna kana viidiyoo postattee baballeessi achi meemee keessa keetii raftaa geenye lawusta. Raftii kenniif keessa kee annin boo kana qofan dubbadhaa. So thank you so much. Okay, hundi keessanuu anama baay'ee waa dubbachuun barbaadu. Qeerroo kiyya walilleen beeknu anama uummata akka jedha akka sirna dubbiititti. Ijoolleen kun akka hiriyaatti akka jaarsaatti akka ormummaatti illee keessaan dhufanii waan hundaa dubbatanii fixanii atillee dhuftee asirra yaada keellee agarree baay'eellee aarii qabda amma aariillee hin qabdu aartee nu biraan fiine nu bira jirta. Anama waan takkaan si gaafadhu ijoollee makannii warra duraan dubbii kana waliin dubbachaa turtanii ammuma deebisiif jecha jaarsota awwaalaasanii Tahishaa Eliyaasii Mubaarakii ijoolleen tuwwan hin ba'anii yoo dogoggoruu baadhe deebisii waan hunda argitee namni beekan dubbatee wallaalan dubbatee dubartiin dubbattee hayyuun dubbatee doktorri dubbatee maraa miiddee isaa agartee miidhama keelleesii fi rabbitu walitti beeka. Ammuma jechuma gabaabaadhaan dubbii kana xumuruudhaaf ijoollee awwala keessaanillee si dubbisanii waan maraa laalanii akka beekumsa ofiitti dubbii kana muranii dadhabanii as dhufan kana deebii tokko kenniiti. Nullee amma warri carraan as nu fidee isaanii dabalamne as keessa jirru tama isaanii irra fixanna waan ta'eef nurraa gabaabsi qeerroo kiyyaa waa hundaa ni beekta. Kalaas ni gaa namni hin aaraa ni lolaa waa balleessaa waa tolchaa dhuma ammoo garamitti oofa kana sitti ni mo'atu beekta. Kanuma si gaafadhaa ni galatooma. Yaada gabaabtuu yeroo naa kennitan takka. Namni biraa dhiisaa isaa gaafatanii takka jibbaa takka yaada yaraa dubbii eeressaati. Calli simee takka yaada nu kenna. Mana mubaarak dhufne mana keessa ni miti. Subhaanallah. Calli samee takka. Aye, zagabta dhuti. Okay. Inni dura maaliif ani kalagaa ture yaada haadha faate wajjin akka malee fudhadha. Inni lammataan muna qeerrollee haala jiru argee ture. Wal arrabsaa fi maali wanni hundi kun marti waan hin barbaachifne. Inni lammataan immoo threatening yookaan hoaxing nama biyya alaa jedhee jira. Biyya inni jiru hin beeku. Garuu yoo biyya Ameerikaa akka jiraatu taate nama tokko isumaaf isallee akka barumsa ta'uuf. Hoax or threatening on social media is a federal crime. Federal crime. Yoo biyya Ameerikaa keessa jiraate federal crime. Your FBI report godhame is gonna be 5 years in jail. Nama tokko hin ajjeesisaa jechuun social media irratti it is hoax or threat. Kana seeni goggoli ilaali. Yoo biyya westerna keessa jiraatte, yoo biyya Ameerikaa keessa jiraatte, ati biyya Ameerikaa keessa jiraatteef dubartii waan barbaadde miidiyaa irratti barbaadanii mataa daadhii lafa buusuudha saahiba waan akkasiin jiru. Barbaadnaan buuftee dhageetti si ajjeesa. Obboleessa xiyyoo kun waan jira sitti maa is a law. Ameerikaa keessa nobody is above a law, brother. They live in Europe anyways. In the Western. Kuni wakka feete jiraadhu. Biyya alaa biyya faranjii keessa yoo jiraatte kuni crime. Nam tokko social media irratti baate
si ajjeesaa akkana si godha jettee nama san fiir yookaan immoo hoksi yoo ka gootu taate federaal kiraayimaa mana hidhaatti si buusa. Kanaafuu yeroo takka wanna goonuu fi wanna dubbannuu fi waan dalagnu tokko laallachuu waan namatti tonnoo jedhu. Inni lammataa immoo miidiyaa irratti baatee eega maallaqa kee baaftee nama tokko kennite waan goote sanii fi deebii argachuu qaba jechuu hin dandeettu. TikTokni yeraasuu waan qaba. User agreementii qaba. Leenca kennite. Waan namni jedhin dubbatiniiti qaxxitamoo waan dubbatu wanti na gaafatti waan irraa gaafatu kanuma waan an jechuu barbaadu ammallee maal beektan waan yeroo namni kun waliin keessee gasaa jira ariifadhu. Hello. Taageetta kiyya afaan darbatanii wallahi bujaan mataa jabaata kun taageetta afaan darbattee lakki jajjabaatu miti jalaan kolfina. Isintu balleesseeyyu waan takka fiduu hin danda'u beektaa. Like balleessin I tell serious Dubai. daqiiqaa takka naa kennaa kooyanii Isintu balleessee waan kana Kapitan jala murree itti himnee jirra. fiduu hin danda'u inni. Koome illu daqiiqaa takka naa kennaa mee ani qeerroo waa gaafachuu barbaada. Jechi gaafii koo gaafachuu barbaada dhugaa. Qeerroo mee fakkeenyaa fi dhiifama si gaafadha himjattiin dhiifama si gaafatte dhiifama isii fudhadhu jette waan isii namni mallaqa gaafatee waan geemii leencee erge yaara ani hin beeku sanii. Waati gaafatte gaafachuu baatte koo maalumarraa barbaadda jee dhiifaman gootuu fi waan umaan barbaaddu koo mee maal haa gootu jette mee maal haa gootu jette ufuma keetii iyyuu ati mee mujattiin tun maal haa gootu jette mee ufuma keetii nu ibsi mee. Waa gaafii bareedu jibbaa amma waan irraa barbaadu gabaabsee bakka isaa duraa kan jechaa dhiifnu iyyuu meeqa sodaachisaa iyyuu. Kalammataa osoo qaama saalaa kiyya hin ergin gunturoo sirra waan hin jiru jennaa fuudhuu barbaada. Taa amma kun kanarraa barbaada. Gunturoon kan keessirra hin jiru jette akka nama arge. So isii fuudhuu barbaaddaati? Yaa haga gunturoo kiyya argitutti dhiisuun hin barbaadu. Okay, hin jaalattaanii? Amma kana nan gaafatiin kaan amma waan jedhe jira amma kana. Ni jaalataan G-Power garuu isin obboleessatti itti dhiyaatte. Okay, akkasitti maal gootanii olii gannama ooftarree akkasii walitti nimtanii wal hin jaalanna jettee? Feelingi nu galuu qaba gaawwanni kun you have to psychology namaa baruu qabna Oromoon. Hai gama tokko qofa ittiin tallinaa giiftii qofa he love her. Guyyaa qaban maaliif jennaan barbaadu G-Power barbaadde dhiiste. Akkasi. Akka waan inni ila bakkalleen kenninaa fi addugaa isinitti hima. Mubaarakille akkanatti bakka kentee fi dubbattuun hin barbaadu. Wanni inni fidu tokkichuu hin jiru. Wanni inni fidu Laala irra diddan Oromoon laala kapitan. Waan qeerroon jedhe irraa booda isinitti himu. Hanga isiin addunyaa kanarraa baddutti ani jiraachuu hin danda'u jedhe. Manguddoo. amma shangoo taatee jirta wallaahi amma tana Si waraabee jira ani wallahi si waraabee jira sin dhiisu. amma sirrii jirta kun. Qalbiin akkas jiru. Iluu fi zakaan Iliyaas yaani keessa yaada isa rakkoon qabu. Iluu amma Hussein irraa yaada fuudhaa xumuratti goonee gara tapha biraatti deemna yookiin ofirraa deemnee rafna bilis. Iluu irraa yaada xumuraa fuudhaati xumuratti goone. Isa keessa kaapiteen bari yaada bakka baatee fudhanne. Nama maraa yaada waliin geenne xumuratti goona bakka. Mucoo tun osoo obboleettii teessan taate maal jetta osoo ilma teessan taate yoo inni mucoo tana fuudhu malee akkana godhu malee isin jedhee akkan isinitti qoosu isin akka namaatitti dhiira obboleettii qabdanii ilma durbaa qabaachuu dandeettanii haadha qabdan. Namni tokko akkanatti baheettini muudii isin irratti yoo qabatu isin jala teettanii ittiin jala qaqqabsiisuu kun gaarii miti. Kaapitaan waan na gaafate na gaafate mee kaapiteen maal haa godhu nu himi? Bakka kenninaaf ijas dhiisatanii cufa mana cufa wanni inni fidu laalu mucayyoo godhu laalu mee. Yoo mujattiin qodaa biraa qabaatte bee na san shakkine. Isaan haa fixatan ila yoo wal jaalatan No, mucayyoo kuma ittiin qabina G-Power. ila yoo wal jaalatan fedhii warraa yoo qabaatan namni jidduu seenudha. Maatu kun deebista nama dubbii xumurree meeyye. Inni gara mataa jabaataa jira. Haa jabaatu bar dubbii Dhaabbadhaa manguddoo naa dubbatu. G-Power qaama biraan qabdu ishii qaama isaatti isii bira jira kunoo. dubbiin bakka kaatu qabdi bakka itti dhumattu qabdi. Yaadni keellee bakka itti dhufu qaba. Kitte maaniin dhufu jalqaban dhufu bakka qaba wanni martuu bakka qabataa deema. Kanaafi iluu yaada kee ba'iiti xumurreeti ofirraa cufa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama jechuu barbaadu hedduu
ولا من المبارك كنت مبارك أرى الموسم ولا لبوه أما اللي تعي دعاه ولا إساعد الراج ولا لا تدركه نتي صنع ما صنع هذا وسؤال ما كده دم يوم من فيغاس جروا غونا جت وما ولين غونو جمالي لو رموان تاني وما ولين غونو ولي دبنا كل ما نادنا جت كنا أبي ولي هذا كله دينا كيرولين ديسه كيرو هذا كله ديسه دبي كباب سنة كيرو أجندان كونه دو سر ديما ركيت كتميرا والله دكاسي أصل ديرا يصير لين إنتلا نانو كي نارو سيد ويشين كي سجولون متدور كي نانو كي نانو بالي كده كربودا نساني يجوا وان كان يوجا باب ستانغارين أشي عرب سامو نقول لك يبتلى توه وعرب ساولا عادة ناجيسان كجورتو تدوته باسان وأكو هذا يوكي أبادي ورفا عرب سامولا والباسان كان ديفسن جوري جالمر ور موردا أورمو كنا موردا أبرو جوال سولة بوه أنجي عرب ساولا نحن سر جرجرا كتار تقولوا جريري يوكي عرب سامو نوارا كون كابو عرب سامو كنا تاو كابا مال مورا كتير يا تو متيون كنا عرب سيد تقول دقين أتلي دقين أورمون دقين أجي سونن دين تلورمو كنا دبيو كبابسي gaariidha asirra deemnee ajandaa kana qabannee sabni biraa doo nu dhagaye nutti kolu wallaa hin jiru bakka biraatti wanni akkana oromoo keessa waan giiftii geemii waan daabboo waan meeshaa kaa'aa malee bakka biraa oromoo akkin jedhu an dhiisa rakkoota kan qabu garuu namni biraa waan fedhee godhe suuraa isii wanta bate ittiin gaafatamu kun hin ta'a. Wallaahi itti gaafatamu. No dhagaye qeerroo yoo dhaabde. Xaayishaa dhagaye yoo dhaabde dhagaye waan yoo dhaabde. Yoo dhaabde Aisha jefa yoo dhaabde sii miti ijoollee isii arrabsitullee isiillee si arrabsitullee hundinuu dhaabaati uummata ajandaan kenna oromoon beelaa namni naan bulu jiru bara namni naan bulu jiru bara kam goota amma kana deebisanii arrabsanii waan akka siyaasa'e qeerroo yoo araaramte namni waa si godhatullee nama homaa yoo araaramte kan xiyye qofa beeka kan garuu dhiifama jedhiiti dhiisi bakka waan si bira jirullee si bira jirullee nuti beeynu gaafa walaa oromoon mari'annee ofii walitti dhuftanii waliin taphattanii waan taatan nuti beeynu waan barbaadan taatanii ta'uu dhabdanii amma dhimmi dhimma oromoo waan ta'eef oromoon nagaa argattu dhiisaa bakka uummata hin jeeqinaati nagaa afwan waliin jedha waliin argitanii osoo wal fuunattanii wal jaalattanii yookiin wal argitanii yoo rabbiin umurii hin dheeressee wal argitan malee ofii wal arguu dhabuu dandeettan. Bita na gabaabsaati uummatan jeeqinaati ofirraa dhiisaa uummanni kuma tokko dhibba sadii as taa'ee kun marti kan isin kadhatu namni yoo fi waliin dhiisin mubaarakiif dhiisa isaa gaallaa fa'aa eebbisaa maali ta'insaa ilaaluun jikka kunniin kan isin duuka deemee isin kadhatu yoo dhiiftan isin hin gahu wallaan akkasuma dhiifamaa sun dheeresse bita na gabaabsi arraan booda ajandaa kana asirratti hin deemne wallaa sheemi ajandaan hin deemtaniin kun nama wallaa bilaatu saalfachiisaa jechuudha akkuma oromootti tolee bakka qabatanii kanan deemtan. Bin daabboo kanallee suuraa dhaabaa nuti dhimma daabboon qabnu bakka yoo arganne dhaabtaaf goona yookaan nuti gadi fidinaa sooshaal miidiyaa irratti nuti salphisinaa jechuu barbaade dhiifamaa qaba ta'u. Eeluu kiyya galatame amma dubbii nuti yaddeebi'a qeerroo kiyya amma wanni martuu sibiila jirti xiqqaan si kadhatee guddaan si kadhatee namuu afaan beekuun dubbate bakkuma walaatti si deebi'a dubbii warruma awwala keessaan feesta mara dabaasee nu gabaabti asirraa nu galchi ajandaa kana maaliif natti deegaa yeroo mi ufiran jiru rakkoon qabu dhumeera kana booddee carraa wayii carraan ka qeerroo amma namni biraan dubbatina qeerroo nu xumuru namoota danda'uuti yoo sagalee sirreessi nagamu amma nagaa ani kiyya qofa beekaa lubbuu tiyya qofa bakka bu'a kan nama biraa bakka bu'uu hin danda'u kan lubbuu kiyya waan bakka bu'uuf kiyya qofa kiyya dhiisee fi jira jechuudha. siluma kan lubbuu kiyya
Kaamu ummanni asirra jiruun ergaa kanama biraa addunyaa. Uummata kan barbaadu mucayyoo nuyi gaafii ooltii godhanii akkasumas uummatee ajandaan booda cufamee akka barbaadanii haa jiraatan. Barbaadan haraamanii waliin haa jiraatan. Barbaadan buloo kan godhanii haa jiran. Lammata bala balatanii gamaa gamana. Bala balatanii ayyuuti aaruun oma jiru iraani aaraani dogoggora dhuma nu bareechisu ilfaa isin jedha mucayyoo nu Sagalee eebbisaa cufi asirra waa jechuudha. Dal tokko jalaa gadi bu'aati talangalcha. Eebbisa asirra Mee namni sagalee baay'ee baay'ee eebbisaa baay'ee kan jeeqaa jira. Ilaamin Mubarak Sajjee ana gadina Samira mani duraan qabu waa tokko dhaggeeffadhaa isin ammas irratti godhaan kun ji'a tokko achi natti sadii gammare ani lubbuutti sodaadha seejii Mubarak sammaatti argeen ta'e ni galee ilal yookaan gadi Oromoo kadhadhu jedha yookaan ittiin adeemsisee miisisee Ber Mubarak. Samira yoo nama kabajja warra keessa jiru guyyaa mara wanni isin Oromoon isin nama eenyuun caaltanii caalataa oolanii jirtanii wallaa dhugaa isin haasawan hin dadhaban Mubaarakin caqasaatii Samira wanni ati haasoytu yoo naachi nu himtu jaarsota himate nullee dhageen qeerroolleen himate nullee dhageen arraba keessan maraa dhageen waan isin haasoytan dhageen nu ka barbaadu Oromoon ka barbaadu dhiifama afwaan walitti hin deebinu fi waliin arrabsinu ka isa ummata biraa ammoo aga dandeenye Mubaarakillee warra bira jiru ijoollee biraa yookiin ka Samiraa arrabsu qeerroo arrabsitu addaan haa dhoorgan haa dhiisaa jedhanii isin lameen afwaan jedhaati injifama jedhaati waliin arrabsinu haati dhiisa waan biraa nutti himatin aan barbaadu dhageennee jirra jaarsonni dhageette nullee dhageen akkana ta'ee akkas ta'ee akkay ta'ee miti amma kan irra warra jiru barbaadu itti yookiin dalga wal tuquu miti ka barbaadu jechuudha dhiifama afwaan waliin nagaraanii yoo barbaanne waliin jiraannaa barbaanne waliin jiraannu jedhaati rakkoon qabu sun addaanillee deemnaa wal dubbisaa waliin arrabsinaa garuu san afwaan nuun jedha asirra gabaabsa waan biraa akka qimamii isinti dabalatan takkatti iyyuu hin barbaadu namni waf jedhee jira. Inni sirri jette xiqqoo sabboontuudhaa fi waa jedha. Nu amma dubbii biraa hin jalqabne warruma keessaan isinii fixe kan mubeefaa, taishaafaa, iluufaa, boona baaleefaa isumarratti bakka itti diddanii addaan deemtan san namni hedduun ol bahee yaada irra kennate Oromoon waan yaadu hunda asirratti akka yaada baheen argita. Sanumarratti deebine innillee nu dhaabatee tolee dhiisee ofi godha jedhee ati duraanuu dhiifte amma sagalee keessan lamaan qofa hafuunan la har'a booda walitti hin deebinu barbaannu waliin jiraannaa barbaannu Oromoo biraa waliin jiraanna jettanii ajandaa kana akka ofirraa cuftan qofa barbaannaa nu jala jirtaan dhageetta tanuma barbaannaa waan biraa duraanuu keessaan himattanii fixattanii ati miidhamtellee ta'inni miidhammellee ijoolleen hiriyoonni keessan isin ilaalanii isin cabsan jecha amma akkuma isaan jedhaa jirru kanan dhageetta ofima gootanii gara fayyan addaan deemu qofa barbaannaa boontu ta'e galatooma. Hayyaan gara isaanii dhiifama jedhe asiin dhiifama jedhe bakka ani dhaggeeffadhaa miidiyaa irratti rappiidhaan keessa fuudhee miidiyaa irratti maqaan dabaluun barbaadu dhiifama. Garuu suuraa kiyya qullaasa bira jiru suuraa rifeensa kootii akka inni ijoolleetti ergeelan arrabsiifne kana harka keessan uummata Oromoo duratti isin gaafadhaan rifeensa qullaan biraa qaba malee qaama saalaan qabu qaamni saalaa kooti immoo yoo jiraate hamma kunoo miidiyaa irratti fidee gadi na adeessu amma isinitti ergu anatti itti gurbisu bes rifeensa qullaan rifeensa qullaa isa gadi jira. No, Samira, lal. Bas. Nama sarrabsu irraa dhufu, ijoollee irraa dhufu. Bas andeemeera. Samira maal si fakkaate? Wama tokkotti himina.
dubbiin kun hundi araara keessatti dhiifama keessatti dhuma jechuudha. Dhiifama inni godhe ati dhiifama goote wanni as keessa jiru kun hundi as keessatti dhuma. Aga kan qofa barbaadu. Qeerroota awwala ijoollee jaartota gidee harka darbee deemee qeerroon dhaabbate duruu ooyifii nu goote afaan illaa isin lamaanu. Mana bantee ittu kennu maqaa siinaa soofsiin gastii keessatti Samiira addaa kaaftee mana bantee nama kuma lama qabattanii wanni siinaa sooftanii jiru. Dhumateera. Kaaftanus natti hin deebiina. Mubeen dhagee. Ooyifii godhaa. Qeerroo ooyifii nu godhe. Mubeen muyutii godhume. Qeerroo akka namni hundi sagalee koo ol fuudhii ooyifii nu godhe. Naga Malas. Itti waan biraa naasanii qeerroo please afanii qofa jedhe. Oofii qofa qeerroo. Yoo rabbiin sodaatu waan biraa ittiin dabalanii dhiifama afwan jedhe bakka. Maqaa uummata Oromoo bal'aaf dhiifama godheef jira. Isin hundi keessanuu galatooma warri nu wajjin rakkatan akka Mubaarak akka Shangoo hundi keessanuu akka boontuu galatooma hundi keessanuu. Hedduu galatooma jedha. Ayyee boontuu teenyaatillee sagalee kee ol fuudhaa akka namni marti dhaga'utti ooyifii nu godhe. Anis nama keessaan jira. Bonaan illaa dheeraa garuu waan biraa naasanii boontu. rifeensa qullaa isaaniis namaas. Amanurra waa'ee rifeensaatiin Samiiraati garuu jalaatiin. Nama lamatu jira nan dhiisanu jarri lamman nan dhiisanu isatu achi jira seetu natti ergima na saati. Samiiraati garuu lillaahii qofa nu jedhe akka uummanni Oromoo kun si dhaga'utti. Jedhee affootu lillaan gara kootiin garuu isa suuraa qullaa Ayyee ulfaadhaa namni wal dhabaa ni araaramaa kan wal hin dhabne harreedhaa kan araaramne shayxaana jette Oromoon durii ulfaadhaa galatooma dubbiin awwala boorooyitee fokkattee dhuftullee dhumti yoo bareedde namatti tolti gurri uummata Oromoollee qabbanaa'ee isinillee rabbi yaada muraati isin gahuu rabbi isin haa milkeessu kana booda har'a booda dubbiin qeerrootii fi dubbiin mucaa kanaatii fi dubbiin Samiira akkuma duraanii yoo barbaadan waliin taphatanii wal tabsiisanii yoo barbaadan hin dhiisanii Oromoon bal'aadha kana booda ajandaan kun cufamee jira qeerroonis ni beekaa waan isii miidhuu of biraa dhabamsiisa Samiiraanis ni beektii wanni samii miidhuu isii bira jiraatti ofirraa dhabamsiisa waan kana